baarneexaa machooftuu. Egaa dachiin bona uffattee baatii 10 rafuufi masqalli bor kabajamee gorogobbaash jedhamuufi kunno sa'aatii 6 walakkaatti hoteelli addabaabaayii biraa sagalee daandii raasuun sirbaan boba'aa jira. Kana gidduutti kan dalga itti galee jiruun obsasaa fixee yakkamaan baraa tokko baarneexaa bal'aa bitee fuula isaa ittiin dhoksee mana dhugaatii lixe. Halkan walakkaa sanaan fiixee hoteelaa qabatee jiinii dabilii tokko utuu dhuguu ajajatee intalli taa'aa turte teessoo 3 darbitee qofummaa namichaatti akka waan gaddite karavaataa gudeeda ishee keessatti harma ishee sirreessaa namoota shubbisanii fi sirba iyyaa jiru keessaa ija ishee lusus gootee mataa ishee qaqqabaa dhuftee tamboo aarsaa of teessisaa haasaa kanatti fufte. Akkam jirta bareeda. Haay bareeda. Erga filattee teessee taa'umsa abbaa lamaa atis hiriyyaan qabdu taa'uun ni danda'ama? Cal. Egaa callistes dhiistes inni dhimma koo miti. Amma anaafis jiinii tokko naa biti. Daqiiqaan utuu hin du'in ijaan buusifattee faana dhuguu eegalte. Utuu bubbisaa sirbuu muuziqaan Alii Shabboo gootee adda isaatti yeroo aarsitu tamboo mataasaa achi qabee fuula isaarraa jallisee jiinii dhugaa lafa ilaalaa akka waaqaa callise. Fuula isaarraa tuffiisaa yeroo agartee akka inni yoomuu tole hin jenne bartee dhiira miti hin dubbatu maaltu afaansaa cufe jiinii qofa moo jinni akka koos dheeboteetu kanas dhufe jettee sammuu ishee gaafachaa onnee isheetti kana dhaamte quboota isaa duwwaa laalaa qeerroo ta'uusaa tirmaamte. Dargaggeessa isheen dhufnaan mirgaan dabbaa isheetti fiigu harka isaa bitaan hiixatee kan sabbata harma ishee hiiku qofa bartee akkam taati har'a inni kun itti dhiisee tuffii fi callisni isaa kabaja ishee yaadachiise. Kanan jedhu jetteen qalbii isaa harkisaa fuulli kees laftis dukkanaa'eera maalidha fallisaa. Sarbaa ishee irraa harka isaa keessee quba isaa ofirra sigigsaa 1,000 naa kaffallaan an halkan keessiin ibsa. Yaada jettutti darbatte ol jedhee seeqeef kolfa isaa jalqaba argatte. Areeda reefuu haadame fuula finnisaan faalame kan baarneexaadhaan qadaadame irratti argite. Innis xiqqoo kolfee haasaa isheetti lite. 1,000 halkan ibsuu akka dandeessu nagarree akkamitti uumaan samii maleeka godhee sin qacarre jedheen. Isheetti dhaga'amnaan miirri moo'amuu dhabu maleekni akka koo rabbi biratti gatii hin qabu. Yeroo isheen jettuun akkam jedheen jiinii isaa unachaa haasaa ishee hubachaa. Ani jirbii maashooti ani simbira halkanii ijootni koo kan dukkanaa malee miidhaga guyyaa hin arganii. Kanaafuu maleekotni ammoo sirba simbira barii barreessuu malee halkan hojii hin qabanii. Yeroo isheen jettu dhaggeeffate kanaafuu atis anarratti barreessuufi jedhee kolfa mi'eeffate. Gogsaa fi diddaa isaatiin miirri ishee finiinaa eeyyeeka jetteen hidhii ishee ciniinaa. Ni kolfe burcuqqoo isaa ol kaase. Cheers. Jiinii tokko badhaase. Jecha ishee sana booda korri miira isaa injifate. Alli isaa akkas jedhee ofirraa ishee ifate. Nama abdii hin qabne irratti sa'aatiin kee dhumaa jira. Nama abdii hin qabne irratti sa'aatiin kee dhumaa jira. Deemii. Deemiin ibsi nama biraa. An dukkanni naaf ta'eera. Akka ijoollummaa suuta dhume hoomaan jamaa. Hoteelicha keessaa sa'aatiin 7 darbe kana boodeessa deemama. Tumaadhaan guutamee daariin jilba ishee hundisaa
akka baaxii bataskaanaa seenota irraatii dubbisa. Deemsa ishee utuu eeguu jiinii tokko dabalatee jiinii ofiif dabalsiiste tamboo ishee ajjeesteetu tamboo haaraa qabsiiste. Hoteelichi sirbisaa onnee ishee wajjin dhikkisa. Hoteelichi ifni isaa quboota ishee miilla ishee keessatti calaqqisa. Hoteelichi fooliinsaa shittoo morma ishee irraa waliin wal gidirsa. Hoteelichi bulluqni isaa dafqa adda ishee irraa hanga saggooseetti gaggeessa. Akka booriif hirrifannee akka isheen hin kutne abdii, abaaboon ati tumatte sun akka ajaa'ibaa miidhagdi. Yeroo inni jedhuun ni rifatte. Jilba ishee akka inni ilaalee qo'achaa jiru barte. Maaliif abaaboo san akka tumattee yaadaan liqimfamaa yaadatte seeqaa itti fufte. Jireenyi koo kanuma. Lafti ni dhiya. Ani hirribaa ka'een mana kana keessa balali'a. Abaaboo hin gogne lilmoo irraa hojjetadhee madaa kootiin dhoksuufan abaaboo tumadhe. Jiinii dhugaa jiru dhaabee madaa akkamii jedheen qalbii isaa sassaabee. Sitti meembar bosona qoree fi muka gurguddaa qabu keessatti simbirri halkanii ija qabdu sagaleedhaan daandii akeekkatti. Anis qoreettiin bu'ee gufuutu na argate. Yeroo isheen jettu xiqqoo qalbeeffatee itti fufee dabaree isaa eeggate. Ni gaafate. Gaafa sana sagaleen keessa ture. Ni deebiste. Halkan sana nama akka keettiin gurgure. Ciigoo isheen dubbattu yoo qalbeeffatu daddabalee walirraa fo'amee itti mul'achuu eegalee. Lammii hoteelichaa malee lammii addunyaa akka isheen hin taane yoo cubbuu wajjin hojjetellee cubbuun sun mana sanaa akka hin baane dirqama uumamaa titaanaan malee dhimma isaa akka isheen hin qabne gaafa isaaf galee. Yeroo kana ayyaanni keessa isaa halkan kun ituun fixiin sa'aatii fi gadaasaa har'a ishee wajjin bulii jedhee itti asaasaa. Akka abaaboo ayyaanaa baalli warqee haguugee ho'a ishee keessaa utuu qaamni kee ruuqee sababeeffadhuutii machi jannata ishee keessa of galchii jedhee itti asaasaa. Eenyu keessisaa miirri isaa amantii isaa ganee of amanee qaama isaa amanee. Daqiiqaa 5 booda jiinii fixan. Qarshii 200 burcuqqootti hirkisee wajjin mana 2 siiqanii dudduuba lixan. Sababni isaa afaaniin walii galee onneen hangamuu obsu baarneexaan onneen dhoksu baarneexaan miiran dhoksu. Simbirri halkanii ammoo bakka bultii argachuuf hojiin ishee hangafaa kan irraa eegamu sagalee baasuu qofa. Galatooma.